Akkam jirtu nagaadhaa fayyaadhaa kuni simbirtuu miidiyaadhaa na dhageessuu mee hello 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 Thank you for coming.
baay'atee fuddijjitaadha yolollo lafarraa tabbadiyyaatu osoqqeen abdatiin bidiruun taatu qaamaan gurguddatee fundi arbaare harkiisan baay'atee fuddijjitaare yolollo lafarraa tabbadiyyaatu osoqqeen abdatiin bidiruun taatu kooti daalee yaabee gaaleen dhufa ormin deessuun seessuun dhaabeekumaa. Lolo so gindis chapse to dufe wada daga tani gaman tarun sarbina lakki sarbina so bab di bere blet duga malik balfina sanu barana koti dale yabe gale dufa ormin de sun se sun tabe kuma dale yabe gale dufa ormin de sun se sun tabe koti dale yabe gale dufa sun se sun tabe kuma dale yabe gale dufa ormin sun se sun tabe kuma bitta ige jirma boy tulan tulli kori foy walindigno wali jarra da ugese ulfi jarra wachanin jigu manni gadanu tube uganin dabu ababo kututume wachanin jigu sirni gada jarana challi suburka fila gada tufala sirna gada tufala ila gada tufala sirna gada tufala ila gada tufala hayyee galatoomii wabiini dargaggeessa cimaadha warra amma muuziqaa keessa jiranidha muuziqaa haaraa baasuudhaanii warra nutti dabalanidha egaa akkam jirtu nagaa keessanii kuni simbirtuu miidiyaadha simbirtuu miidiyaa har'aa karaa kompiitaraa otoo hin ta'in karaa bilbilaatiin isinii dabarsaa jirra kanaafi mata dureen argatini bormoo karaa kompiitaraan isinii hojjenna teestidhaafi kuni walumaa galatti egaa erga jenneen booda amma gara oduu keenyatti deemna oduu keenya otoo isinitti himin dura waan dhaga'amu natti fakkaata oduu keenya otoo isinitti himin dura egaa beeksisa qabna beeksisni keenya akkuma beektanii kan sponsora nu godhu African Light Book and the Coffee Shop dha African Light Book and the Coffee Shop Minnesotatti argama Minnesota keessa kan jireenyi yookiin headquarteriin keenya so gani nuti gurgurru kitaaba hedduu gurgurraa kitaaba garagaraa gurgurraa kitaaba jira jedhan hundumaayyuu qabnaa kitaaba afaan ingilizii kitaaba afaan oromoo kitaaba hunduma isaatiiyyuu kitaaba jira jedhan hundumaa nu biraa argattu kitaaba afaan oromoo 500 olii kan nuti qabnu kitaaba jechuun kitaaba waa'ee oromoo barreeffaman afaan oromootiin afaan ingiliziitiin hundumaayyuu kaayyoon keenya kaayyooni African Light Book and Coffee Shop inni guddaani afaan oromoo yookiin waan oromoon barreesse beekumsa oromoo addunyaatti ibsuudha egaa addunyaatti ibsuudhanii hunduma caala kaayyoon keenya waan addunyaanis waa'ee keenya jedhemmoo oromootti ibsuudha akkuma mootoo keenya yookiin mata dureen keenya yaadannoon keenya Oromoo addunyaa Oromootti barsiisuudha. Kanaafi African Light Book and the Coffee Shopping kan hundaa'e kanaafiyyuu koottaa nu wajjiniini
kottaa nu wajjiniin nu daawwadhaa. Weebsaayitii qabna. Weebsaayitii keenyarra dhuftanii akka nu daawwattan isin affeerraa. Kitaaba barbaaddanis akka ajajattan isin affeerraa. Kitaaba obboleettii keenya Beetaliheem Taaffasa nutu maxxansee biyya Ameerikaatti maxxansee African Light Book and Coffee Shop tu maxxansee gabaarra oolchee. Kanaafiyyuu kitaaba kana ajajadhaa. Karaa weebsaayitii kanarraa in argattu. Achirraa ajajadhaa too yeroo gabaabaa keessatti bakka jirtanitti isin hin geenya. Kana dura warri hajajattanii isin hin gahin egaa torban kana isin ga'a jennee yaanna. Namoonni hedduun nu ga'e jedhanii nu bilbilaa jiru, nu beeksisaa jiru. Warri isin hin gahin immoo torban dhufu keessa isin ga'a jennee amannaa. Maaliifi waan baay'een waan lafa jiruu fi manni poostaa hunduma waliin ga'uu hin dandeenye. Kanarraa kan ka'edha. Kan egaa otoo isin hin gahin hafee sanaaf dhiifama isin gaafanna. Egaa erga kana jenneen booda gara oduu keenyatti deemna. Oduu gurguddaa qabnaarraa. Oduun keenya jalqabaa waraanni Abiyyii fi Abbutti akkuma itti fufetti jira. Isa jalatti miidhaan nyaataa akka gahaa jiru Tigraayitti himamaa jira. Haala kanaan egaa Abiyyii qawween isin dadhabu, xanneen isin dadhabu jedhee jira jedhanii waa'ee isaas isinitti himna. Kanaan alasi Abbuttiin yeroo kamii caalaa har'aa fudhatama argatee jira. International community'n baree jira jedhanii jiru hayyoonni. Waa'ee isaas isinitti himna. Oolmaa Oromiyaa jalatti immoo waan kumaanii heerri jijjiiramuu qabaa jedhee jira. Haayiluu Gonfaa immoo Finfinnee heeratu Oromiyaadha kenne. Kanaafi mootummaan naannoo Oromiyaa dadhabuu isaatu warri finxaaleeyyii akka nutti roorrisan godhe jedhee jira. Kanarraanis egaa dubbiin kun kan ka'e mootummaan naannoo Oromiyaa Finfinnee keessatti manni murtii gamoo ijaaruu isaatiin waa'ee kanaas ilaalchisee wanta isinitti himnu qabna. Baaldaraas hiriira waamee waa'ee isaas isinitti himna. Mootummaan Abiyyi saatalaayitii bitee jira jedheera. Isas isinitti himna. Abiyyis Asmaraa jira jedhee jira. Waa'ee isaas waan nageenya isinitti himna. Matakkal ammas waraanni akka jirudha. Namoonni akka ajjeefaman isinitti himna. Sanaan ala waa'ee oduun keenya sadaffaa mata duree gurguddaa jechuudha. Suudaaniin lafaa ammas qabatteerti. Waa'ee isaas isinitti himna. Misiriin akeekkachiisteerti, sodaachisteerti ambaasaaddara achi jiru. Sanaan alas Hoolaandii fi Beeljiyeem lammiileen isaanii Tigraay keessatti akka ajjeefaman dubbataniiru. Sanaan alas UN'n namoota qoratan gara Tigraayitti ergee ture. Garuu gara raayyatii warra jiranii karaadhaa deebi'anii jiru jedhama. Isas waan isinitti himnu qabna. Waa'ee obboleettii keenya Aagitu Guddataa isinitti himnu qabna. Egaa hanga dhuma sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin turtan abdii keenya. Kuni mata duree oduu keenyati. Haala kanaan egaa oduu duraattiin deebi'a. Waraanni Abbuttii fi Abiyyi akkuma itti fufetti jira. Waraanni kuni hin qoorre agammaay takkaayyuu qooraa hin jiru. Akka dhageenyetti sadarkaa qoorurras hin jiru. Iddoo baay'eetti waraannichi hammaateetuma itti deemaa jira. Waraanni deemaa jiraachuu immoo hunduma caalaa warri biyya alaa mirkaneessanii jiru. Abiyyi dhoksee jira. Garuu miidiyaan biyya alaa mirkaneessanii jiru. United Nationsis mirkaneesseera. Isaan alasi mirkaneessuu qofa otoo hin ta'in loltuun Eritiriyaallee Tigraay keessa akka jiru mirkaneeffatanii jiru. Kana duraa Abiyyi loltuun Eritiriyaa tokko Tigraay keessa hin jiru. Waraanni kunis dhaabbatee jira. Amma hojii seera eegsisuu qofa kan hojjechaa jirru Tigraay keessatti jedhee sobuusaa dubbateera. Haala kanaan egaa hojjettoonni United Nationii keessattuyyuu durataa Antonio Guterres dabalatee ammaanachi Abiyyi akkamitti amannaa kakatee loltuun Eritiriyaa tokkoyyuu hin jiru jechaa gama biraatiin loltuun otoo achi jiru otoo waan hundi mirkaneessaniyyuu loltuun hin jiru jechuun gama biraatiin waraanni dhaabbateedhe.
waraana ammallee xiyyara bobbaasee xiyyaraa fi waan garaagaraatiin meeshaalee waraanaa gurguddaadhaanii waraanni bakka gaggeeffamaa jirutti waraanni tokkoyyuu hin jiru jedhee abdachuun kuni akkamitti akka isaa abdannu nu goosisaa jedhanii gaafii kaasanii jiru jedhameera. Haala kanaan egaa gaazexaan gurguddaanii amma Abiyyi credibility dhabee jira. Hunduma caala wanti nama yaaddessu namni biyya bulchu tokko amanamummaa dhabee jennaani akkamitti bulchaa ta'a jedhanii wal gaafachaa jiru. Haala kanaan egaa rakkoo guddaan muddachuu akka danda'udha kan dubbatamaa jiru. Kanaan egaa kuni akkuma jirutti ta'ee naannoo Tigraay keessaa gargaarsi akka hunduma wal ga'u jedhanii gaafatanii ture. Abiyyi garuu hunda waliin ga'uu jedhee jira. Nuti kan isin eeyyamnu bakka loltuun keenya qabate qofaadha. Bakka bulchiinsa keenya jala jiru qofaadha. Yoo isaan beela'anii jedha akka jedhanitti nuti qawweedhaan fixuu dadhabne xanneedhaan fixuu hin dadhabnu. Bakka waraanni keenya ga'e warra tole jedhanii waraana keenyatti harka kennatanii fi bulchiinsa keenya jala ga'ee jiranii isaanii fi hin dabarsinaa hin kenninaa fi gargaarsi hin gahaa warra sanaan ala ta'an immoo nuti homaa gochuuf hin dandeenyu juuntan suni nyaata haa kennuufi jedhee jira jedhanii haala kanaan egaa haala rakkisaa jala jiru hunduma caalaa karaa namaatiin namni arganne tokko akka nutti himetti naannoo Shireetii bilbiluudha gara naannoo Amaara konkolaataadhaan gara naannoo Amaaraatti deemee bilbilee Finfinneettis isinis ergan argeen booda jettee midhaanii bitee gara Tigraayitti deebi'uu gaafan ta'uu narraa fudhatanii jettee yeroo poolisoonni akka irraa fudhatanii bilbilaan himtee jirti keessattuu firoottan ishee biyya Ameerikaa jiran kanatti haala kanaan egaa midhaan nyaataa tokkoyyuu naannoo Amaaratii naannoo Tigraayitti akka deemu eeyyamamaa hin jiru. Kana jechuun amma kan isaan jechaa jiran kan isaan gochaa jiranis dura waan dhokatanii jiru bakka adda addaatti riphanii jiru bakka dhokatanii jiran bakka riphanii jiran kanatti yoo beela'anii jedhanii waggantoonni isaanis yookiin beelan dhumu yookiin immoo xanneen isaan rukutee harka kennatu lammaffaa waraana kanas akka barbaadanitti itti fufuu hin danda'anii jedhaniiti kan isaan dubbachaa jiranii. Kanarraa kan ka'edha egaa warri UN amma gargaarsa warri kennu konkolaataa keenyan deemtu konkolaataa waraanatiin deemtan malee hin ta'u jedhaniiti kan isaan dhorkaa jiran jedhamee jira. Kun egaa naannoo sanitti rakkoo guddaa uumuuf akka deemu himamaa haala kanaan yeroo dhiyoo keessatti wanta deemaa jiru kana UN walitti qabamee hin dubbata jedhameera. Gama oduu keenya lammaffaatti gaafa deebinu abbuttiin yeroo kamii caala amma community addunyaarraa fudhatama argattee gargaarsa argattes jedhanii jiru. Hayyoonni kun akka dubbatanitti abbuttiin kana dura waan wayyaaniin gocha hamaa Finfinnee uummata biyyattii keessattuyyuu Oromoo irratti fi sabaa fi sablammii biraa irratti gaggeessiteeni ummanni addunyaa guutuun jibbee jira. Ummanni addunyaa guutuun jibbee dhuguma isaantu waan kana godhe Oromoo miidhamee jira Amaarris sabaaf sablammiin biyyattii sanaa miidhamee jira jedhanii dubbachaa turani. Kanaafi ifa godhanii ture. Haa ta'u malee amma erga waraanni kun jalqabeen booda waraanni kun Tigraayitti babal'achuu isaatiin isaanii promote of gochaa turanii nuti filannoo geggeessinee mirga ofiin of bulchuu keenya hojiirra oolchinee jennaani mirga ofiin of bulchuu kana dhiibanii nutti dhufanii achiin booda Maqalee keessaayyuu nu baasanii. Maqalee keessaas gaafa nu baasanii akkuma United Nations yookiin mootummaan gamtooman gaafatetti magaala keessaa baatoo waraana keessan bakka waraanni namni hin jirretti namni nagaa hin jirretti geggeessaa akkuma jedhanii gaafatanii nuti kana goone. Haa ta'u malee
warri kuni akkuma dhaadatanii bakka namni jiraatutti meeshaa gurguddaa dhukaasuudhaan namoota hedduu fixanii jiru jechuun ummata addunyaa amansiisatanii jiru. Miidiyaa guutuun waa'uma isaanii dubbachaara. Inumaayyuu namoonni keessattuyyuu hayyoonni gara Oromooti dubbatanii amma miidiyaan addunyaa guutuun duraan waa'ee Oromoo qofa kan dubbachaa ture, amma waa'ee Oromoo uwwisni Oromoon qabu hedduu gadi xinnaateera. Warri kun immoo uwwisa tokkoyyuu hin qabani, negatiivli ka'u malee jedhanii jiru. Haala kanaan egaa gara lamaaniyyuu kan promooshinii yookiin karaa nagaatiin argachaa jiru warra Tigraay kan wajjin wal qabatee namoota gaggaafanneeni kun waraanni kun mataa isaatiin isaan miidhee hin jiru. Kanaafi maaltu fuulduratti ta'uu danda'a kan jedhuu fi isaan akka dubbatanitti miti waan amma erga huban keessattuu victim hudii ta'uusaa victimi ta'uusaa addunyaan erga hubateefiin booda gargaarsa hedduu kenneefi Tigraay akka reconstructionii Tigraay jedhee Tigraay inumaayyuu waan amma qabduun caala gaafa waraanni kun wayitti cituun isaan oolu waraanni kun gaafa wayitti citu gara egaa yookiin mo'atamee yookiin mo'atee yookiin immoo waliigalteenis ta'u reconstructionii Tigraay jedhamee qarshii hedduun garasitti deemuun isaa hin oolu. Kanaafi Tigraay hunduma caala cimtuu hunduma kan duraarra baay'ee cimtee guddattee akkas baatudha kan amannu jedhanii jiru. Egaa kana wajjiniin namoonni baay'een immoo gara Tigraay akka dubbachaa jiranitti ammaanachi walitti dhufeenyi keenya keessattuu walitti dhufeenyi uummata Itoophiyaa wajjiniin qabnu citeera. Nuti diina taaneerra. Ammaanachi Itoophiyaan akka jiraattus hin feenu. Itoophiyaa jiraattu otoo hin ta'in Itoophiyaa bittinnooftu qofa kan barbaannu jedhanii jiru. Keessattuyyuu finxaaleeyyii baay'ee uumaa jira jedhamee jira. Waraanni kuni namoota garaa akka hammaatuu fi maalluu godhanii isaan wajjin jiraachuun nuti biyya keenyatti ofii keenya isaan bira hin geenye kan kana dura balleessinee fi kan kana dura goone fi geeffama gaafannee dhiisnee Maqaleetti erga galleen booda nuti siyaasa keenya otoo gaggeessinu ofiin of bulchuudha jennee gaafa of filannu warra nu bulchan filannu maaliif kana gootu jedhanii dhimma keenya keessa galanii waraana nurratti bananii kanaan tokkoyyuu taa'a lakkii kan jedhe hin jiru. Namoota muraasaa keessattuu Oromoodhaan ala. Kanaafiyyuu nuti Itoophiyaa wajjin jiraachuun nu ga'ee jira jedhanii namoonni baay'een warri Tigraay kuni waan yaada fottoquu kana hunduma caala kaasaa jiru. Nuti fottoqnu malee nagaa hin argannu ammaanichi nu ga'eera yaallee jirra karaa hundumaanii jechaa jiru. Egaa walumaa galatti kuni maalirraa kan dhufeedha? Abiyyirraa kan dhufeedha. Ilaalchi kuni Tigraay qofa bira hin jiru. Oromoo bira jira, Somaalee bira jira, saboota garagaraa bira jira. Amma Beenishaangul mataa isaatiin jechuudha. Matakkal amma Abiyyi fudhadhee jira jedha malee Beenishaangul mataa isaaniitiin gaafii kana kaasuun ni danda'u hin oolus. Gaafii kana kaasuun isaanii tasuma hin oolu. Haala amma qabaa jirru kanaanii Beenishaangul jechuun nama nyaataa, turuu Amaaraa nyaataa, maalii nyaataa, aadaa hojii dadhabaa qabaa, hantuuta nyaataa jedhanii gaafa tuffachaa deemanii sana booda dhumni isaa Beenishaangulis nam fottoqaadha. Beenishaangul nam fottoqa gaafa jedhe immoo hidha Abbayaa sana qabateeti kan inni fottoqu. Ummanni biyyattii sana hedduun irratti dhama'ee waan baay'ee baasee kanatti gaafa dhufu maaltu uumamuu akka malu maaltu uumamuu akka deemu isinii tilmaamuun isiniin dhibu jedhee yaada. Kuni hundi kan dhufe Abiyyii fi finxaaleeyyii Amaararraa kan ka'edha. Haala akkuma Jawaar jedhee transition ce'umsi kun itti qabameedha. Ce'umsi kun walumaa galatti fashalee jira. Ce'umsi kun walumaa galatti kufee jira. Ce'umsa kana namni ceesisu ammaanichi bakki itti ceenus hin jiru. Bakki itti buunuu qileedha. Fuuldurri keenya qileedha. Fuuldurri biyyattii sanii qileedha jedhu hayyoonni.
Egaa kanaaf ammumarraa jalqabee maal akka godhamuu qabu Oromoonni keessattuu hayyoonni Oromoo akka faladhaan akka qiyyaasanii fi akka kallattii ka'anii namoonni baay'een kan dhaamaa jiranii hayyoonni Oromoo walitti dhufuu qabu. Hayyoonni Oromoo yaada waliigalaa tokko erga burqisiisaniin booda yaada sana akkamitti hojiirra oolchina kan jedhu sunis irratti mari'atamuu qaba jedhu namoonni nuti dubbisne kan dhaaman. Gaa kana erga jenneen booda oolmaa Oromiyaatti deemna. Oolmaan keenya Oromiyaa har'aa obboo Kumaa Dammaqsaa bakka rafanii bakka dammaqanii jiru. Egaa durataan juuntaa turanii yeroo isaanitti jala fiigduu juuntaa sanaa turanii hunda caalammoo kan isaan beekaman Oromoo jibbuudhanii takkaayyuu Oromoof hojjetanii beekanii takkaayyuu Oromoo fi Oromoodhaa fi waan gaarii yaadanii beekanii obbo Kumaanii kana duras yeroo baay'ee kaasnee jirra kana. Egaa obbo Kumaan har'aa bakka rafanii ka'anii duuntanii rukutamee maalii erga jedhaniin booda waan isaan ittiin dhufanii heerri mootummaa jijjiiramuu qabaa jedhanii jiru. Kana dura yeroo meeqaa waa'ee heeraa kana dubbatanii yeroo meeqa waa'ee heeraa kana heerri kun tasuman jijjiiramu heera kana irratti duunii argamna. Heera kana jechuun akka isaan jedhanitti mootummaa heeran ijaarame jechaa turanii higga mangistaawiyuun mangist lamanaa jedhanii nama meeqa ficcisiisaniiru. Amma erga sana hunda godhaniin booda darrammoo heerri mootummaa suni mataa isaatiin iyyuu rakkoo qabaa. Heerri mootummaa suni rakkoo ilaalchaa qabaa. Akkuma warri kun jedhu warri Amaaraa keessatti iyyuu warri Izeemaa jedhu waanuma Izeemaan jedhu sana qabatanii dhufanii egaa haala kanaan tarii isaanis Izeemaa ta'uun isaaniin oolu bilchiginnaa egaa wal keessa makamanii waan jiraniif hin beeknu. Garuu akkuma kaadiree Izeemaa sanitti kan isaan dubbatanii mirga waloo malee mirga dhuunfatee fi iddoon qabu. Garuu akka heera kana namoonni baay'een namni heera irratti qorannoo hedduu geggeesse akka dubbatutti parsantii guddaan waan heera sana keessa jiru keessa parsantiin 40 ol waa'ee mirga namaati. Mirga namaa kana immoo heerri mootummaa mirga kana eessaayyuu finne. Mirgi kuni mirga mootummaan gamtoome keessattuu mirga namaa irratti kan mootummaan gamtoome lafa kaa'e baasedha. Mootummaan gamtooman immoo duraan dursee akka mirgaatti mirginni jalqaba lafa kaa'e mirga dhuunfaa ture. Maaliif gara dhiyaa kana warra faranjii kana biraa waan akkasii baay'ee dhufuuf jechuudha. Haa ta'u malee mirga dhuunfaa kana iddoo guddaa erga kenneen booda beekamtummaa guddaa erga kenneen booda mirga walootiifis beekamtummaa kennee mirga waloo sanis walitti qabe. Kanaaf heerri mootummaa suni mirga dhuunfaa qofaa of keessaa qaba kan jedhamu hin qabu. Mirga lamaanuu sirriitti of keessaa qaba. Keessattuu yommuu nuti akka Afrikaatti akka lammii Afrikaatti akka Oromoottis kan gaafiin keenya kan ilaalchi keenyas kan dhufu gadaa keessaa gadaan immoo kan dursu mirga dhuunfaa otoo hin ta'in mirga walooti kan inni dursu. Maaliif namatu nama godhaa jedha. Namni biraa jiraachuu baannan namni tokko jiraachuu hin danda'u. Namni dhuunfaadhaan jiraachuu hin danda'u. Nama dhuunfaa wanti jedhamu hin jiru. Namni hawaasni hin jiraatin namni dhuunfaa hin jiru. Namni dhuunfaa jiraatee hawaasni jiraachuu dhiisuu ni danda'a. Jechuun namni dhuunfaa yoo jiraate hawaasni hin jiraata. Nama dhuunfaa santu hawaasa uuma waan ta'eef jechuudha. Garuu namni tokko kophaa waan hin jirreef kophaa jiraachuu ofiisaa independent ta'ee jiraachuu waan hin dandeenyeef kan waloo suni dursuu qaba jedhamee yaadama. Kanaaf gadaa keessas kan jiru sana ilaalchi keenya falaasamni keenya kan nuti jajjabeessuu qabnus promote gochuu qabnus group rightiin dursee achiin booda individual right sana even warri wayyaanee Adawaawii Kumaa fa'aa durii lamaanuu qixa promote goonaa wanta jedhanidha. Nu qofa otoo hin ta'in Afrikaan kibbaa fa'aas karaa falaasama isaanii karaa isuma ubuntuun kana kan inni jajjabeessu. Kana egaa akka Afrikaatti illee kan dursuu qabnu. Haa ta'u malee Kumaanii wanti inni jedhee
waan biraa otoo hin ta'in deemee warrumatti galuu isaati sanyii abbaa isaatti galuu isaati kanumaan waan warri itti amanu san waan warri waaree mari'atu ijoolleen waarii dubbatti kan jedhamu sana isa kan inni fide waanuma achi keessatti warra Biraanuu Naggaa fa'aa wajjiniin mari'achaa oolu gadi ba'ee miidiyaa irratti dubbate malee waan biraa wanti inni jedhee hin jiru haala kanaan egaa deemaa jira. Gama biraatiin immoo akkasuma akkuma isaa nama cimaa duraanii Adawaawii keessa turee fi booddarra immoo gara Eritiriyaatti ba'ee biyya Swiidin kan ture Jeneraal Haayiluu Gonfaa amma muudamee jira. Amma dhimma nageenyaa Afrikaa Yuuniyeenii yookiin gamtaa Afrikaa kan eeguudha. Dhimma nageenyaa kana Abiyyiitu muudee jedhaniiti kan yaadanii garuu Abiyyi otoo hin ta'in muudamni suni dorgommiidhaani. Dorgommii sanaan Abiyyi tarii deeggarsa kennuufii danda'a yookiin immoo yooma deeggarsa illee kennuufii baate in mormine yoo inni iddoo sana galuu isaatiin in mormine akka kana dura warra kaanii sana kanarraa kan ka'edha. Amma egaa Jeneraal Haayiluu Gonfaa Finfinneen kan Oromiyaati jedhee jira. Finfinneen kan Oromiyaati erga jedheen booda warri kuuni kan baaxin buusa jettee kanukaa buustee kan jedhamu sana akkan taane jedhee jira. Kana jechuun isaa inni guddaanii Finfinnee irratti warri Baaldaraas fa'aa hiriira baana kan jedhan kana hunduma caalan warri Amaaraa biltsiginnaan Amaaraa sitti dabalatee Oromiyaanii iddoo baay'eetti lafaa fudhachaa jira. Oromiyaanii gamoon ijaara jedhee lafa hedduudha kan inni saamaa jiru. Kanaafiyyuu kun sirrii miti jedhanii biltsiginnaanis keessa isaanitti waan mari'achaa waan dubbachaa jiranidha. Gama biraatiin immoo warri biltsiginnaa Oromiyaas keessa wanta baay'ee kaasanii jiru. Fakkeenyaaf Adaanech Abeebee lafa kennuu fi sanas baay'ee hadheeffatanii warri morman jiru. Duraan dursee mootummaan naannoo Amaaraa maal Finfinneedhaa godha maaltu Finfinneetti saafe maalifi heedkwaartarii isaa asittan jijjiira jedha. Waajjira yookiin wiirtuu aadaa Amaaraa waan garagaraa kana maalifaan nan ijaara jedhanii gaafii itti kaasanii ture. Gama biraatiin warri biltsiginnaa Amaaraa gaafiin isaan deebisaniif baay'ee waan nama ajaa'ibuudha. Gaafiin isaan deebisaniif Finfinneenii qaama Amaaraati. Handhuura Oromiyaa kan jedhu isaanii dhiisaniiti qaama Amaaraati. Maalifi bakka Amaarri jiraatu akka heerri yeroo dura ba'u bakka Amaarri baay'inaan jiraatu kan Amaaraati. Bakka Oromoon jiraatu immoo kan Oromooti. Haala kanaanii parsantiin 45 uummanni Finfinnee Amaara waan ta'eef lammii Amaaratu Finfinnee keessa jira waan ta'eef olaantummaa kan qabu Amaara waan ta'eef baay'inaan jechuudha. Kanaafiyyuu lafti kun Finfinneen kan Amaaraa ta'uu qabdi. Kanaafiyyuu nuti akka zoonii tokkotti lakkaa'uu qabnaa jedhaniiti kan isaan dhufanii walgahii biltsiginnaa yeroo darbee keessatti akka dhageenyetti ifatti waan kana kaasanii jedhanii jiru. Egaa kana achi keessatti baay'een isaanii mormanii jiru. Kan isaan morman immoo lafa abbaan fe'erra jiraachuu ni danda'a. Achi buqqaatanii dhuftanii jiraachuu ni dandeessu. Garuu lafti kun seenaadhaanis kan keenyaa jennaan isaanis seenaa dura waamanii nuti bararaani barii kan daawwitii kan maalitii jedhanii kana deebisanii fi haaluma kanaan Abiyyi jidduu galee otoo deebii hin deebisinii fi Abiyyi jidduu galee waan akkasii dhaabaa lafa cittuu irratti wal loluun barbaachisaa miti. Isin hundi keessaniyyuu waa'ee Itoophiyaatti kan yaaduu qabdan malee waa'ee Finfinneen kan eenyuti Finfinneen kan Amaaraati kan Oromooti waan jedhamu kana kaasuu hin qabdanii yookiin yaaduu hin qabdanii jedhee harkatti qabee jedhan lamaaniyyuu. Garuu amma argiimantiin isaanii lamaaniyyuu isaan suni Finfinneeni Oromiyaa keessa jirti. Handhuura Oromooti lafa Oromoo irratti ijaaramte. Kanaafiyyuu kan Oromooti jedhanii warri biltsiginnaa Oromiyaa amma tokko gaafa mormanii warri biltsiginnaa Amaaraa immoo
Amaaratu baay'inaan keessa jiraata parsantiin 45 ol Amaaraa kanaafiyyuu zoonii Amaaraa tokko ta'uu qabdi. Kanaafi nuti asitti waajjira keenyas jijjiirachaa jirra. Gamoos asitti ijaarannaa hunduma caalayyuu diinagdee naannoo kanaatii fi siyaasa naannoo kana walumaa galatti risoorsii naannoo kanaatirraa fayyadamuu qabnaa jedhanii dubbachaa jiru jedhanii. Haala kanaan egaa haayiluu gonfaa samma kana fide haayiluu gonfaa akka jedhutti mootummaan naannoo Oromiyaa dadhabeera. Mootummaan naannoo Oromiyaa waan raawwachuu qabu hin raawwanne. Otoo mootummaan naannoo Oromiyaa waan raawwachuu qabu kana raawwatee jiraate isaan kuni akkasitti oliin dhaabbatanii akkasittis nun tuffatanii akkasittis maaf gamoo ijaartanii maaf kana gootanii maaf sana gootanii nun hin jedhani. Kanaafiyyuu mootummaan naannoo Oromiyaa cimee assertiivnesii kana itti adeemuu qabaa. Dhimma Finfinnee kanas heerri murteessa fi seeraan murtaa kan jedhamu kana seera sana sirreessuu qabu. Seera kana baasanii mirkaneeffachuu qabu jedhee jira. Egaa mootummaa naannoo Oromiyaa jechuun gara tokkoon haayiluu gonfaa mataa isaatii maaliifii kana dura innis naannoo sana aangorra ture. Yeroo sanitti kaabinii mootummaa naannoo Oromiyaas ture. Kaabinii mootummaa naannoo Oromiyaa erga ta'e immoo achi keessatti kaasuu ni danda'a. Maaliif akka hin kaasin ifaa miti. Fuuldurattis immoo warri kun akka Shimallisis haa ta'u namoonni garaagaraa hagam cimanii akka itti adeeman hin beeknu. Gama biraatiin garuu ammas wanti baay'ee nama gaddisiisu Oromiyaan biiroolee ishiitii fi gamoo ammallee gamoo namoota dhuunfaa kireeffachaa jirti. Kan wajjiniin egaa amma akka haaratti filoosofiin Abiyyi yookiin daayirekshiniin Abiyyi turizimiidha. Turizimii jechuun paarkiidha. Gara tokkoon paarkii babbareedaa gaafa ijaarree jenne turistiin hin dhufa. Turistiin immoo qarshii hedduu nu kenna, doolaarii hedduu nu kenna. Isaanii biltsiginnaatti utaallaa jedheera yookiin dhukaana jedhee jira. Akka inni jedhutti hin dhukaanadha kan inni jechaa jiruyyuu. Haala kanaan egaa biltsiginnaan isaa dhukaa kana bakka hin ga'uu fi yookiin mirkaneeffachuu fi turizimiin baay'ee murteessaadha jedhanii turizimiidhaaf xiyyeeffannoo kennanii jiru. Haala kanaanii duraanii aadaaf turizimii Oromiyaa kan ture amma aadaa kophaatti baasanii turizimii immoo kophaatti baasanii aadanii achuma caffee sana keessa jira. Caffee sana keessa biiroo tokko qabateera. As keessaa maal gootu jedhanii achi baasanii gamoo dhuunfaa kireeffatanii fi jiru. Gamoo dhuunfaa kana kireeffachuudhaaf qarshii miliyoona hedduudha kan isaan baasanii. Yeroon dura achi jirutti iyyuu gamoo filoorii tokko qofa kireeffachuudhaaf miliyoonan kan isaan kaffalaa turanii. Ammas egaa yoo xinnaatee jedhee waajjira sanii fi tarii waggaatti naannoo miliyoona 50 fa'aa baasu tilmaama kooti kun. Sana olis sana gadis ta'uu danda'a hin beeku. Biyya waan hin jirreef wanti tilmaama san irrattis wanti nan dhagaye hin jiru. Hundaafiyyuu egaa kana waan hagasiiti kan isaan ijaaruu deemanii. Haala kanaan egaa biirooleen garaagaraa biirooleen hedduun dhugaadha gamoo qabu. Kun Saarbeetii jiru. Kun immoo naannoo Boolee kana jiru. Kan biirooleen immoo ammallee waajjira hin qabnee fi kan dhuunfaa kireeffatanii kan hojjechaa jiran hedduutu jira. Kuni baay'ee kan nama qaanessuudha hunduma caala. Otoo lafti jiru otoo magaala keenya jedhaniyyuu nama dhuunfatirraa gamoo kireeffatanii hojjechuun kun waan nama qaanessuudha. Waan kanaanii warri biltsiginnaa ofitti qaana'uu qabu. Warri Oromiyaa bulchina jedhanii ofitti qaana'uu qabu. Egaa kanaaf haayiluu gonfaatis kan kana jedhe yoo egaa akka isaatti yoo dhuguma onnatanii didhatanii itti galanii jechuun gamoos ijaarrachuu danda'u. Waan warri dhufee kunoo asitti gamoon ijaarradha jiru kanas dhaabsisuu danda'u.
kan ukaa kan baaxin fudhadha jettee kan ukaa buusteen suni dhuguma yoo ta'e kan ukaa san buusisuu danda'u finfinneen fudhataatiin kan biraa dhabaadha. Kan biraa suni kan dhaban suni maal akka ta'e hin beeknu. Haa ta'u malee haala amma jiru kanan tarii Suudaanii wajjininis wal qabsiisanii ta'uu danda'a. Warra Tigraay wajjininis wal qabsiisanii ta'uu danda'a. Egaa kanuma gama biraan Baaldaraasii hiriira waama jedhee jira. Hiriira Finfinneetti yeroo dhiyootti waama jedhee jira. Baaldaraasii hiriira Finfinneetti nan waama kan jedhe waa'ee Finfinneetti wal qabateeti. Waa'ee Finfinneetti wal qabatee mootummaan naannoo Oromiyaa gamoo asitti ijaaraa jira jechuudhani ifa baasee dubbatee jira. Keessattuyyuu biirooni manni murtii Oromiyaa Finfinneetti gamoo ijaarsisuu isaatiin mormuudhanii jedhamee jira. Achirraanis amaarri iddoo garagaraatti ajjeefamaa jira. Isaan kunis sirrii miti. Achi sanaan alas Suudaanii biyya keenya weerarteerti. Lafa Amaaraa fudhatteerti. Isaan kanas haalli itti qabame sirrii miti. Kunis deebi'uu qaba jennee waa'ee kanaas hin dubbannaa jedhanii jiru. Egaa haala kanaanii wanti isaan jechuu barbaadan fuulduratti dafnee hiriira kana baanee mootummaa Abiyyi mormuudhanii uummanni akka itti garagaru gochuu qabnaa kan jedhu istiraateejii baasataniiti kan isaan deemaa jiranii. Kan ammoo isaan qofa otoo hin ta'in hunduma kan kana gochaa jiru. Kanaani kan isaan hiriira waamaa jiranii. Haa ta'u malee hiriirri kun waan eeyyamamu nutti hin fakkaatu. Haala amma jiru kanaanii Finfinnee keessatti yoo haala amma jiru kanaanii Finfinnee keessatti hiriira bahuun hin danda'amu. Finfinneen hin eeyyamaniifis maaliif yoo isaanis hiriira baane warri biraas hiriira waamuu danda'u. Oromiyaanis hiriira waamuu danda'a. Kanaaf iyyuu yeroo kanatti hiriira Finfinneetti waan eeyyamaniif hin fakkaatu. Garuu hunduma caala kana jechuun isaanii mataa isaatiin waan guddaa tokkodha. Warra keenyaaf ergaa inni dhaamu jira. Ofii koodha ergaa inni dhaamu jira. Abaawoodha ergaa inni dhaamu jira. Abaawoon yookiin ofii koon yookiin lamaan iyyootu walii galanii isaanis akkuma kana hiriira waamuu jennee hiriira dhoorkamne jedhamanii ummata addunyaa biratti caalaa fudhatama argatu. Oromoonis caalaa kunoo laal hacuucamaa jira. Kunoo hiriira nagaan baa jedhee hiriira nagaa bahuu dhoorkame jedhama. Garuu kun otoo hin ta'in hafee kanaafi warri achi jirtan kanarrattis itti yaadaa isiniin jenna. Gama biraatiin egaa Abiyyi Asmaraa deemee jira jedhamee jira. Oduu kana hin mirkaneeffannee nama lama sadi irraa oduu kana dhageenye jirra. Akka oduun kun jedhutti Abiyyi Asmaraa kan deeme namoota tokko wajjiniini gara Asmaraa kan deeme Isaayyaasiin mari'achuudhaaf. Isaayyaasiin rakkoo guddaarra jira. Akkamitti rakkoo kana keessa bahuu dandeenya? Gama tokkoon Suudaaniin na weerarteerti. Gama biraatiin Beenishaangul keessatti rakkoo guddaatu uumamaa jira. Sanaan alas warri finxaaleeyyii Amaaraa aangoo gadhiisinaan jedhanii jiru. Kanaaf maal na gargaarta? Maaliin na bira dhaabatta? Warra Tigraay na wajjin rukuttee jedhee jira. Sanaan alas dhimma Tigraay irratti ammallee hin mari'atu jedhamee jira. International community'n loltuun Eritiriyaa Tigraay keessa akka jiru kun icciitii ifaati. Icciitii addabaabaayiti. Kanaaf iyyuu kana dhoksuun hin danda'amu. Waan guyyaa adiin namni hundi argaa jiru waan ta'eef kana dhoksuu hin dandeenye. Kanaafis kavaraappii qopheessuu barbaannaa jechaa jiru jedhanii. Haala kanaan egaa wanti isaan irratti mari'atanii deebi'an hin jiru. Hunda caalaa gara Asmaraas kan deeme ofiishaalii miti namootuma dhoksuudhaaf tarii halkanuma kanaayyuu deebi'uu ni danda'a jedhamee yaadama. Egaa kana kuni wanta dhageenye sinumatti himuudhaaf finne. Gama biraatiin mootummaan Abiy saatalaayitii haaraa bitatee jira. Saatalaayitii kana dura akka isaan jechaa turanitti saatalaayitii communication irratti yookiin
saatalaayitii miidiyaan irratti darbu kan communicationii bitachuu qabna yookiin gara hawaatti erguu qabna jedhaniiti kan isaan dubbachaa turanii haala kanaan egaa saatalaayitii lama gara samiitti erginee jirra jedhanii jiru. Saatalaayitiin kun lamaaniyyuu waa'ee qilleensaatii fi waan tokko tokko waa'ee maappii yookiin kaartaafaa kan himuudha. Amma garuu sadaffaan waa'ee miidiyaa kana jedhanii jiru. Sanaan ala amma akka dhageenyetti saatalaayitii sanaa erguu otoo hin ta'in saatalaayitii haaraa bitanii jiru jedhamee jira. Saatalaayitii haaraa kana qarshii $10 miliyoona 10 kan isaan kireeffatan jedhameera. Bituu otoo hin ta'in akkuma jirutti naannoo tokko bitaniiti akka bifa kiraatiin kan isaan kireeffatanii waggaadhaan sana kaffalu. Erga sana kaffalaniin booda miidiyaan biyyattii hundumtuyyuu achirratti haa darbu jechaa jiru. Duras waan kana gochaa turan haaraa otoo hin ta'in wanti kun duras akkas godhanii akkas yaadamee ture. Hunduma caala slootii jedhaniiti kan isaan dura kaa'anii anammaa kan akkam akka godhan hin beeku. Slootii jedhaniiti waan hundumtuyyuu miidiyaan biyyattii sanii duraanii miidiyaan hundumtuyyuu firiidamii qaba. Saatalaayitii barbaade kafaleeti saatalaayitii barbaade sana achirraa dabarfataa ture. Amma garuu saatalaayitii sana saatalaayitii tokko kan mootummaan bite warri kun Oromiyaas haa ta'u Sumaalees haa ta'u Maaliis haa ta'u waan dabarfatan kana gara jiddugalaa sanitti erganiiti. Qaama tokkotti erganii qaamni sun saatalaayitii sanitti ergee saatalaayitii sanarraa darbaa jedhameera. Haala kanaan egaa hunduma caala waan lamaaf isa fayyada. Wanta akkasii kun duraan dursee warri garagaraa waan dabarsan kana to'achuudhaaf isa fayyada. Biyya alaa keessaa isaatis kanarra jira jedhamee jira. Sanaan ala Oromiyaan irra jira. Warri biyya keessaa hin darba jedhamu hunduu achirra jiru. Waan isaan dabarsan sana hin to'atu jechuudha. Haala kanaan waan isaan dabarsan hundumaayyuu hin to'atu. Kanaaf waan ergaan isaan fedhan mootummaan fedhuun ala akka hin dabarre gochuudhaaf kana ammallee yeroo tokko tokko ergaa walitti daddabarsu yookiin ergaa garagaraa baasuun kun hin mul'ata. Inni kun hin hafaa jedhaniiti. Kanaaf amma miidiyaan bilisummaa miidiyaa sana dhorkuudha gara tokkooni. Bilisummaa miidiyaa saniif independent ta'uu sana dhorkanii mootummaan waanuma hundumaayyuu to'achuu fi harka galfachuudha kan argisiisu. Egaa kuni tokko. Inni lammaffaa immoo miidiyaa biraa ukkaamsuudhaa fi amma miidiyaa saatalaayitii isaanii erga bitataniin booda saatalaayitii sanarra kan hin galle hundaa jaam gochuutu itti adeema. Kana dura yaadattu yoo ta'e OMN faa jaam gaafa godhanii yeroo tokko tokko iddoo tokko dabarsu naayilii irratti dabarsu fakkeenyaa fi ETVnis haa ta'u OBNnis haa ta'u kan biraa naayilii irratti gaafa dabarsanii OMNnis naayilii irratti dabarsu. Naannoo wal fakkaatu saatalaayitii tokko naannoo tokko irratti gara East Africaatti darbaa jechuudha. Yeroo kana gaafa jaam godhanii biimiitti gadhiisanii gaafa jaam godhanii kan jaam wajjin godhanii OMN qofa otoo hin ta'in ETVs miidiyaa garagaraas hundumaa erga tokko jaam godhu. Maaliif adda baasuu hin danda'u inni saatalaayitii tokko waan fayyadamuuf jechuudha. Eeriyaan inni jiru saatalaayitii tokko waan ta'eef saatalaayitii dhuma sangaa waan jaam godhaniif jechuudha. Amma sana hambisuudhaaf kan isaan jechaa jiranii saatalaayitii isaanii adda hoo baasataniin booda saatalaayitiiwwan kaan qarshii hedduu itti baasanii jaam gochuu fi kan isaan tattaafatanii jaamingii kana dur yeroo biyya ture qarshii miliyoona 6 ol $6 miliyoona 6 ol akka baasan quban qabaa ture. Amma hin caala innis jaam gochuun hunduma caala broadcasting xinnaadha. Broadcasting ammallee baay'ee xinnaachaa deema. Maaliif biyyoonni baay'een ammaan achi saatalaayitiitti dhimma ba'anii saatalaayitiitti kan dhimma ba'anii intarneetii amma gara saatalaayitiin lafatti deebisuudhaa fi innumtuyyuu immoo saatalaayitiin intarneetii kun
ammaaf hojjechaadha malee yeroo gabaabaan booda innis outdated ta'a maaliif 5G tti addunyaan deemaa waan jirtuu fi 5G kun immoo waan walitti dhiyeenya qaburraa waan hojjetuuf keebiliin isaa akka amma anteenaa teelee kana otoo hin ta'in walitti baay'ee dhiyaatee waan hojjetuufi kanaaf tarii satellite communication yookiin TV gara satellite dabarsuun kun waggaa 5 waggaa 6 waggaa 8 tarii akka biyya keenyatti waggaa 10 booda moodii out moodiidha. Amerikaa keessa baay'een keessan hin beektu karaa intarneetiiti kan dhufu karaa keebiliitiin kan dhufu keebiliin iyyuu hafee amma karaa intarneetii streamingidha. Miidiyaan hundumtu iyyuu gara streamingitti deebi'ee jira. Hunduma caala 5G teknoolojii kanatti erga galleen booda viidiyoon caala access waan ta'uufi biyyoonni baay'een dhiisaa jiru waan kanarratti invest gochaan jirani. Kanaaf gatiin isaas kan duraa caala gadi bu'e. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa waan karoora hin qabne abiyyi waan fuulduratti ta'u nama teknoolojiiti ofiin jedha malee teknoolojii waan tokko waan hin beeknee fi qarshii hedduu uummata kanarraa misooma uummataa kanarraa kutee kanarraa inni kan oolchaa jiru. Otoo hanga kana godhu intarneetii biyya sanitti babal'isee karaa intarneetii kana yookiin ibsaa kana waan solar energy kana sanaan ala internet irratti karaa kamiiniyyuu teelee irratti internet irratti invest godhamee wanti kun biyyattii sanaa fi uummata naannoo sanaa baay'ee gargaaruu danda'a. Isaaf garuu diinni OMN'dha. Diinni guddaan duras jedhee jira kana isinitti himnaa yeroo inni boordii OBN ture inni kan jechaa ture miidiyaa hedduu qabna. Miidiyaa hedduu qabaachuu qabna. Miidiyaan hedduun nu uumamuu qabu. Miidiyaa ciccimaa baasnee miidiyaa ciccimaa kanaanii counter warra OMN'dhaan dorgomanii fi OMN dura dhaabatan horachuu qabnaa jedheeti kan ifatti dubbachaa ture. Dur bara wayyaaniiti kun. Bara wayyaaniin jirtu bara wayyaanii jala tajaajilaa ta'ee yookiin ergamaa ta'ee tajaajilaa turedha kan kana gochaa ture. Yeroo sanis inni kan boordii ture. Egaa haaluma sanaan OMN jaam gochuuf yookiin OMN biyyatti akka hin dabarre gochuudhaaf kan inni kana godhe. Garuu hiikan qabu. Ammatti OMN jaam gochuu hin danda'anii dhaabsisuus hin danda'an. OMN immoo baakaappii 2-3 kan inni qabu. Kanaafiyyuu baasiidha dhamaatidha malee milkii tokkoyyuu waan irraa argatan nutti hin fakkaatu. Garuu walumaa galatti uummanni keessattuu diasporaan of eeggannoon eeguu qabdu keessattuu waa'ee OMN kana gargaarsi keessan OMN irraa dhaabachuu hin qabu. Karaa danda'ameen OMN utubuu qabdu wajjin dhaabachuu qabdu. Egaa kanuma isiniin jenna. Gama biraatiin oduun keenya kan taanu Matakkal ammasii ajjechaan jira jedhamee jira. Har'aa afayaa'iin Beenishaangul obbo Taaddala Tarrafa akka himanitti har'allee namoonni muraasni nama lakkoofsa isaanii hin himne garuu namoonni tokko tokko nama 3 nuun jedhanii jiru. Lakkoofsa namaa kana addan baasanne har'allee ajjechaan akka jirudha kan isaan dubbatanii. Namoonnis otoo awwaala irra jirru awwaala saniyyuu haalaan awwaaluu hin dandeenye nutti marsanii halkan naannoo sa'a 10 dhufaniiti dhukaasa bananii namoota muraasa ajjeesanii deemanii jedhanii jiru. Egaa Abiyyi Matakkal erga fudhateen boodas wanti kun qooraa hin jiru. Wanti kun immoo kan qoruu hin dandeenyeef namoonni kun waan rakkoo qabaniif rakkoo isaanii sana iyyachaa jiru. Gama biraatiin warri Beenishaangul keessattuyyuu dhalattoonni Beenishaangul biyya alaa jiranii fi baratanii mootummaa gamtoomanitti iyyachaa jiru. Nuti dhumaa jirra. Xaaleyyii Amaaratii fi loltoota Abiyyiitiin dhumaa jirra. Matakkal seeraan ala nurraa fudhatamee jira. Kanaafiyyuu waan achi keessatti raawwatame sanii badii achi keessatti raawwatame miidhaa achi keessatti raawwatame ajjechaan achi keessatti raawwatame mataa isaatiin
UN yookiin mootummaan gamtooman galee akka qoratu jedhanii jiru akkas jedhanii gaafatanii jiru Abiyyi kana dhiisee kan Tigraayiyyuu mootummaa gamtooman waan galchaa jiru hin fakkaatu keessattuyyuu waa'ee maayikaadiraa kanarratti namoonni baay'een waan baay'ee dubbachaa jiru mootummaan warra juuntatu kana raawwate jedha gara biraatiin warri Tigraay immoo mootummaa Amaaraa keessattuyyuu hidhattoota milishaa fi faannoti kana raawwate jedhameera amma garuu saatalaayitii irraa wanti argamee fi wanti mul'achaa jiru qonnaan bulaan naannoo isaanii akka walitti garagaree warri rukutee fi qonnaan bulaa akka sanyiidhaan yookiin lammiin Tigraay fi lammiin Amaaraa wal fixaniidha kan dubbachaa jiru. Kan dubbatamaa jiru kan amansiisus akkasiidha gama kanaan egaa gara Tigraayis namoota hedduutu dhume gara Amaarattis namoota hedduutu dhume namoonni dhuman kun qawwee qofaan otoo hin ta'in meeshaa tokko meeshaa akka gajaraa meencaa waan akkasiitiin namoonni baay'een wal fixaniiru wal ajjeesanii jiru kun hundi kan ta'uu danda'e immoo waan jibbi jiruuf jibbi kun lafa keenya qabatanii lafti kun kan keenya jedhanii lafa seeran qabamee jiru itti duulanii lafa sanirraa saamurraa kan ka'edha dubbiin kun hundi kan uumame egaa garamitti akka adeemu bullee ilaalla kanas egaa oduun keenya dhumaa Suudaaniin lafa akkuma qabattetti jirti lafa babal'ifachaa jirti har'aa ittaananii Itamaajorii Suudaanii dubbatee jira lafa keenya qabannee jirra lafa nu hafanis hin qabanna nuti seera addunyaa tokko hin cabsine wanti balleessines hin jiru lafti kun guutumaan guututti kan keenya kanaafiyyuu lafa keenya duulan qabachuun mirga keenya jedhee dubbatee jira namni kun kanaafi egaa lolli kun Abiyyis loltuu hedduu garasitti fe'aa akka jirudha kan dubbatamaa jiru gama biraatiin Suudaaniinis loltuu hedduu gara daangatti ergaa jirti gara Misriinis gara biraatiin gargaaraa jirti Eritiriyaanis loltuu muraasa gara biyyaa gara dhiyaa Gondaritti ergaa akka jirtudha kan nagahame dubbiin kun garamitti akka adeemaa jiru hin beeknu garuu waraanni waan hafu hin fakkaatu. Gara biraatiin Misraanii ambaasaadara Itoophiyaa waamtee gaafatteerti haala kanaanis akeekkachiisa kenniteerti Misraanii ambaasaaddarichaanii hiikanaa kennii jetteerti kaleessa diinaa muftii akka dubbatetti dhimma keessoo keenyaa keessa galee jira jetteerti dhimma keessoo maal akka keessa galee hin beeknu egaa maal akka dubbate hin beeknu maal akka hiikanis hin beeknu maaliif isaanis kana hin jenne haa ta'u malee wanti inni dubbachaa ture keessaa tokko inni guddaani diinaa muftii Misraanii kolonaayizarii yookiin koloneeffattuu Suudaanii turte koloneeffattuu Suudaanii turte Suudaan kana dura koloneeffattee jirti lammaffaa Suudaanii akka garbaatti ilaaltee akka garbaatti gurguraa turte sana turraa hafe kanaafi nutti duulchisaa jirti jetteerti kanaanis warri Misraa mufachuun isaaniin oolu gama biraatiinis wanta tokko dhimma keenya keessa galee wanti inni kaasee jira inni sunis sirrii miti jedhaniiru kana jechuun Misraanis sababa barbaadaa akka jirtudha biyyattii wajjin warra rukutuudha yookiin daangaa waliinii qabaachuu baatanis Suudaanii irra gortee biyyattii rukutuudha akka karoorfachaa jirtudha wanti kun hundi kan nutti himu ragaan achi baanis kan argisiisanii kana dura dubbannee turre shaakala waraanaa wajjiniin gochaa turanii loltuu wajjiniin bobbaasaa turanii kun hundi kan godhamuu fi agarsiisa waraanaa argisiisuuf otoo hin ta'in dhuguma waraana guddaadhaaf qophaa'aa akka jiranidha gama biraatiin Abiyyi asiin Eertiraa Tigraay keessatti qabamee asiin Eertiraa qabatee asiin immoo waraana Suudaanii kanatti qabatee biyya keessa iddoo hedduutti walitti bu'iinsa otoo jiru kana hunda keessa hin ba'aa hin darbaa jedhanii tilmaamuun nama rakkisaa egaa kan biraa gareen UN karaa raayyaa deemee
deemuu hin dandeenye jedhee karaadhaa deebi'ee jira. Akka gareen kun dubbatetti karaa irratti sakatta'iinsa hedduutu jira. Loltuun mootummaa nu dabarsuu didanii yeroo baay'ee nu ifatu, yeroo baay'ee afaan qawweetiin nu doorsisu. Kanarraa kan ka'e nuti hojii keenya hojjechuu hin dandeenye jedhee duubatti deebi'ee jira jedhamee jira. Kun egaa biyyattiidhaaf qaanii guddaadha, biyyiifis qaanii guddaadha. Waan kana iyyuu mootummaa gamtoomaniif erga gabaaseen booda mootummaan gamtooman kana ilaalee ergaan inni dabarsu jira, wanta inni dabarsutu jira. Kanaaf maalitti akka murteessan hin beeknu. Gama biraatiin garuu gara dhiyaa keessa kan jiru namoota rakkatanii, namoota gargaarsa barbaadanii hedduu isaanii gaggaafachaa jiru jedhamee jira. Karaa dhiyaa kanaanii akka nutti fakkaatutti karaa dhiyaa kan jedhame bakkuma mootummaan to'achaa jirudha. Bakka mootummaan to'achaa jiru kana mootummaan fuudhee deemee namoota kanatu gargaarsa barbaada, namoota kana gaafadhaa, namoota kana gaafadhaa jedheeti ofumaa kan barbaade itti agarsiisaa jira malee eeyyama hin kenninee fi gara bahaatiin garuu waraanni hamaan waan gaggeeffamaa jiruuf gara jiddu gala Tigraayinis waraanni hamaan gaggeeffamaa waan jiruuf sana hunda to'achuu hin dandeenye jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e egaa mootummaan gamtooman waan inni murteessu hin beeknu garuu wanta gaarii hin murteessu jennee yaanna yeroo dhiyoo keessatti. Kanumaan dabalatee Hoolaandii fi Deenmaarkis Tigraayitti lammiin koo ajjeefamee jedhanii jiru. Kana dura warri gargaarsa kennan keessattuyyuu buqqaatota yookiin baqattoota Eritiriyaa warri gargaaran lammiileen Hoolaandii fi Deenmaark 4 ajjeefamanii jiru. Har'a kan ajjeefame wajjiniin 5 ga'anii jiru. Egaa namni kuni nama akkamii akka ta'e hin himamne garuu umuriidhaan waggaa 52 jedhameera. Qaamni kana iyyates abalutu ajjeese hin jenne ammaa fi waa homaa dubbachuu yookiin dhimma kanarratti yaada kennuu dhiisanii jiru jedhameera. Garuu ergamtoota yookiin hojjettoota gargaarsa kana ajjeesuuni karaa jechuun yakka waraanati. Karaa yakka waraanati waan nama himachiisudha. Kanuma jennee gara dhumaatti deemnaa. Gara dhumaatti gaafa deemnu oduun keenya dhumaa obboleettiin keenya Aagituu Guddataa kaleessa ajjeefamtee jirti. Obboleettii keenya ajjeefamuu isheetiin baay'ee gadda guddaan nutti dhagahame. Gadda guddaan nutti dhagahames isin ibsuu barbaannaa, uummata Oromoo hundaaf ibsuu barbaannaa. Anaaf immoo baay'ee na gaddisiisee. Aagituu nan beekaa. Aagituu bara 2015 jalqabne wal beekna. Yeroo sanitti yeroo sochiin barattoota Oromoo ka'u sanaa bara 2015 akkuma maybe namoonni muraasni keessan beektanii warri amma jijjiirama finne jedhamu kuni keessattuyyuu namni Ahmed Habalmaariif jedhamuu fi namni Ali Ibrahim jedhamu. Ali Ibrahim hoogganaa poolisii Oromiyaa ture yeroo sanitti. Namni Ahmed Habalmaariif jedhamu immoo biiroo nageenya Oromiyaati kan inni hoogganaa ture. Keessattuyyuu Ahmed Habalmaariif jedhamu suni shugguxii addatti naqabuudhanii yeroo sanitti sochii barattootaa kana situ hoogganaa jira, situ kakaasaa jira, situ oofaa jira. Kanaafiyyuu waan nuufi ifa baatu malee nuufi icciitii dabarsitee kennitu malee nu wajjiniin hojjettu malee jedhee hanga si ajjeesnatti kaanii yaadanii ture. Booddeerraa Jawaar wajjiniinis waliigaltee qabdaa, Jawaar wajjin hojjettaa. Waan baay'ee kaasanii dhuguma yeroo sanitti Jawaar wajjin hojjechaan ture. Ganama sanallee Jawaar wajjiniin ergan dubbadheen boodadha kanan isaan nu waamanii achi dhaqee. Sanaan dura egaa Baqqalaa wajjiniin waan nu arganii fi obbo Baqqala Garbaa yeroo baay'ee wajjin dabara akkuma hiriyyummaatti walitti waan dhiyaannu fi yeroo sanatti kana hundumaayyuu erganitti min booda Aagituutti Aagituun maaliif hin baane bayi biyya sanii naan jettee
nagargaaraa turte akkam biyya Xaaliyaanii deemee yeroodhaaf illee achi turu nagargaaraa tattaafachaa turte. Haa ta'u malee otoo biyya Xaaliyaaniin deemini carraa biyya Ameerikaa deemuu waan argadheef yookiin biyya Ameerikaatti yuunivarsiitiin tokko waan na waamee fi isarra piroosesii sana jalqabee achiin booda egaa otoo waliin argin qaaman otoo waliin argin hafne haa ta'u malee yerootti walii babarreessinaa wal gaggaafannaa otoo akkasiin jiruudha amma duushii kan dhageenye. Agituun maatii hin qabdu ijoollee hin qabdu hunduma caala kan nu gaddisiise tokko isa kanaadha. Akka jedhamutti akka amma poolisiinis ifa godheera nama ajjeeses qabe jedhee jira. Namni ajjeese sunis lammii Gaanaati hojjetaa isheeti. Achuma keessaa yeroo dheeraadhaaf qaxaramee hojjechaa ture. Ergaa inni kaleessa egaa bakka ishiin ciistutti mana ciisichaa mana siree ishii seeneeti achitti kan inni ajjeese. Itti dhukaaseeti kan inni ajjeese. Kanaan namoonni baay'een nahanii jiru. Akka kana dura namoota garagaraatti himtettis ajjechaa ishii duuba nama kana qofa otoo hin ta'in warri adii warri immigirantii jibban jiru warri baqattoonni iddoo biraatii Afrikaa deemanii Xaaliyaanii keessatti waan gaarii hojjetanii bu'aa argatanii of jijjiiranii hin jaalatanii. Kanaaf namoonni kun yeroo garagaraatti dhaadachaa akka turan dhageenye turre ishiinis dubbattee ture. Egaa amma shakkiin jiru namootuma kanatu gurbaa kana qarshii kennee fi bitee ajjeesise malee gurbaan ofiisaatii rakkoo ishii wajjiniin hin qabu waan tokkos wanti inni ishii irratti daba yaadu hin qabu jedhu namoonni baay'een. Egaa nutis maal jenna rabbiin lubbuu isheeti jannataan haa qananiisu jenna. Biyyeen itti salphattu akka Oromootti. Kanumaan egaa agituu jechuun dhalootatti naannoo Finfinneetti dhalattee intala baay'ee cimtu intala baay'ee sabboontu intala baay'ee really Oromoon Haacaaluu lammaffaa jechuu dandeenya. Baay'ee sabboontu baay'ee cimtu baay'ee nama of kennee hojjechaa turedha. Dhimma Oromoo irrattis koozii Oromoo kana ifa baasuudhaaf keessattuyyuu waan garagaraa gamtaa Awurooppaa wajjin hojjechuun maaster pilaanii sana waa'ee warra gamtaa Awurooppaaf ibsuudhaaf isaan wanta jiru hundumaayyuu hubachiisuudhaaf baay'ee tattaafachaa turte. Namoota baay'ee gargaaraa turte biyya keessatti biyya alaatti nama hedduu gargaaraa turte. Nama silaa dhabuu hin qabne obboleettii keenya kana haala kanaan dhabuun keenya hedduu nu gaddisiiseera. Egaa maal goona namni gaafa dhalatu du'aaf dhalate garuu duuteenyuuf iyyuu oolu garuu akkatti du'aniitu baay'ee nama gaddisiisa. Akkatti wareegamaniitu baay'ee nama gaddisiisa. Haala kanaan eenyuyyuu yaadne obboleettiin keenya hin wareegamti jenne kan hedduu nu gaddisiisu immoo maatii hedduu gara Kaalifoorniyaa kana qabdi. Otuma isaan birallee dhuftee jiraatte jedheen yaadaan garuu maal godha yaadan malee namaaf hin ta'u. Egaa oduun keenya har'aa kanumaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Yeroo hundumaayyuu filannoon keessan simbirtuu miidiyaa ta'u simbirtuu miidiyaan galgala sa'aatii kanatti oduu garagaraa qabatee dhiyaata. Simbirtuu miidiyaa immoo duuba lafee dugdaa ta'ee kan utubaa jiru kan gargaaraa jiru African Light Book and Coffee Shop dha. African Light Book and Coffee Shop Minnesota St. Paulitti argama. Kitaaba gurguraa kitaaba garagaraa kitaaba jira jedhamu hundumaa gurguraa. Kitaaba kana yoo barbaadan kitaaba barbaadan kana barbaanna jedhaa nutti hima isiniin geenya. Egaa warri ooltan nagaan oolaa warri bultan nagaan bulaa. Aaga dhagaadha jennaa nagaatti.